Tiqaa Tafariitiin to'annoo jala oolteen booda jechaadha. To'annoo jala erga oolteen booda to'annoo seeraa miti to'annoo jaalalaa jara erga ooltee booda maatiin Ittiiqaa maqaa moggaasaniitu jira. San immoo doon dhageenye kara nyaatatti hin deemnu. Akkasii mire ililchaa gaarii dubartii hamileedhaan nu mirkaneessaa. Kanaaf haatiif abbaan maqaa 1,000tu tarraa jechaadha. Intarneetii irrattis galtanii ilaaluu dandeessu. San keessa ilaalanii filanii haadhatu mirga qaba jechaadha. Maaliif yeroo hunda ebaluu koo ittee qayyaamtu haadha waan taateef abbaanis eessummanis irratti walii galaniiti obboleewwan ishiitti himan jechaadha. Obboleewwan ishii warra dhiirate jechaadha. Kanaaf as dhufaniitoo yeroo tokkoon maqaa ishii kana nutti himuu Andu'aalam, Adam, Lalisaa, amansiisaa garana nu koottaa. Egaa isaan irraa dhageenyaa obboleewwan urjii irraa dhageenyaa jechaadha. Warra minjee yookiin jaalarraa dhageenyaa ani shakkeera. Alamtsaayee jedhuuni jedheera. Bazzaash warqii jedhuuni jedheera. Yookiin immoo Finfinnee faa yaadee ture. Finfinneen ishaanchi yookiin jedheera. Isaan waan jedhanii isaatu beekaa. Hammasitti hundi keessanuu shakkuu tilmaamuu dandeessu jechaadha. Kanaaf yeroo tokkotti maqaa nutti himuu jechaadha. Maqaa obboleettii isaanii nutti himuu kan haati Ittiiqaa maatiin itti qabaasaniif jechaadha. Egaa nuuf galcha intalli keessanii amma keenya taateerti mitiree gara keenya dhufteerti waan ta'eef arfaasee jenneerraa arfaasee jedhaniiru maatiin. Arfaasee maqaa ji'a yeroo eeggatee to moggaa'e. Inni ililchitan yeroo dubartii inni ililchitanii ililcha galatooma fayyaataa nu jiraadhaa fayyaataa urjii feesbuukii dhaayyaama malee mucayyoon teenya maqaan ishii Arfaaseedha. Arfaasee birruuti walii galleerraami harkaan immoo nu mirkaneessa gaa. Fayyaataa hola buraa nu jiraadhaa Ittiiqaa kaleessa urjii koochaa turte ummata fuulduratti maatii fuulduratti immoo maqaa warri kee baaseen nu yaamin al tokko. Arfaaseetu. Iskandar, hello. Egaa ammarratti kan fudhatama argatee breaking news oduu caccabee nu qaqqabe oduu የተሰባበረ አንድ ሲልል በሉ እስቲ በካላችሁበት urjiin dhugumaa maatiin kun maatii ayyaandummaa qabantu lamaantu walitti dhufe jechaadha. Akka tasaa ta'e urjiin maqaa daadaashii fudhattu seetanii inni ililchitaniire. Baay'ee namatti tolaa. Baay'ee maqaa seena qabeessa Arfaasee birru si jaalannaa fayyaa nu ta'a. Amma egaa sagantaan kan adeemamu warra keessummeessan isaantu karaa nu qabsiisa. Ayyee kanaafuu instrumentii nu galaa tole. Maatiin ka'aatii iddoo maaddii nu dhaabadhaa. Ayyee. Adaadoo dhiifama ammas. Adaadoo dhiifama ammas dhiifama guddaa egaa artistiin akkuma beekamu galaana aartiti galaana aadati ammas nyaannu የምስራቸው qabna jedhan ililchuun jiru reeru dubartoota ililchaaga ammas seeraan deemnaa halkan bari'a malee kara nyaatatti hin deemnu seera keenya guuttannaa jedhanii warri minjoolaa warri jaalaa jechaadha
نجرات إننا منسيسا عندوالم هيه أها misraachoo qabnaa intalli keessan nu boonsiteetti bakka bu'aadhaatiif kenna. Aadaan Oromoo ayyee magaalaa Finfinnee handhuura walakkaa hoteela Ililliitti aadaan Oromoo fuudhaaf heerumaa artiist Tiqaa Tafarii fi Arfaasee kana fakkaataa nu jiraadhaa warri Minjolaa warri seenaa nu barsiisanii irra darbuuf turre nu jiraadhaa maam ililchaagaa waan jarri fidan kana. Taa'e asuma mamma bira nu taa'aa inni guddaan booda daabboos maalis yoo irraan deemnu maqaa buleettii yookiin ilmoo keessa namni irraafate daabboo hin argatu jechaadha. Kun akeekkachiisaa eenyu maqaan intala keessan wenne eenyuun jedheeyyuu maqaan eenyu ture? Kana namni hin jenne daabboon irra tara jechuudha. Kanaaf nu jiraadhaa fayyaa ta'a. Sagantaa irbaata kaasuu irratti deemna. Egaa maatiin achi iddoo laaqanaa iddoo irbaataa nu dhaabbadhaa. Ayyee nu fuudhatiin deemaa. Ayyee. George Abbuu George Abbuu falmataa George Abbuu falmataan gara nanaa kota George. Tolea migira dari baya sijipinea yage bulkoya misiro lama kan gamadani misiro lama kan gamadani Gahila bagagesani Kudu nuhe bisa Dakarana Minzolen iradurma Melafadita sirpa Bisiru laman kan gamadani misiro lama kan gamadani sidagahila bagagesan
malee jiru. Shakkii kubashadhu habaaba ija keen argee wal wayyaa bareeddu boorana. Ija keen argee yoom wayyaa bareeddu boorana. Shakkii kubashadhu habaaba ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Afaan kan kee baree kan ormaa hin baruu bareedduu booranaa si malee hin jaallu. Afaan kan kee baree kan ormaa hin baruu bareedduu booranaa si malee hin jaallu. Shakkii kootumee yaa magaala Qalloo garbuunaan dhuftuu waan si yaade maaloo. Shakkii kootumee yaa magaala Qalloo shakkiinaan dhuftuu waan si yaade maaloo. Kubashadhu habaaba ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Shakkii kubashadhu habaaba ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Areera moyyaale dillamoo nageellee keessattan si argaa madda koo wallaalee. Areera moyyaale dillamoo nageellee keessattan si argaa madda koo wallaalee. Shakkii kootumee yaa magaala Qalloo garbuunaan dhuftuu waan si yaade maaloo. Shakkii kootumee yaa magaala Qalloo shakkiinaan dhuftuu waan si yaade maaloo. Shakkii kubashadhu habaaba ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Ija keen argee maal wayyaa bareeddu boorana. Shakkii kubashadhu habaaba ija keen argee. Falme from Canada. Aye, thank you. George Abu. George, kumbisi lalande George. What? George Abu. Sir, George. Hey, George Abu. George Abu, what's up? Georgia. See.